Maqaan Masarat Hundee Abbabaati. Daayireektara Kominikeeshinii Biiroo Daandiiwwanii fi Loojistiksii Oromiyaati. Jijjiiramni waggoota torban kana keessatti imala Biiroo Daandiiwwanii fi Loojistiksii Oromiyaa waggoota torban kana keessa agarsiisaa jira. Jijjiiramni dhufe baay'ee jijjiirama guddaadha jechuudha. Nus akka biiroo keenyatti jijjiirama kanarratti agarsiisuuf kan dhiyaanne bifa garaagaraatiin suuraadhaan kan agarsiisnu jira, viidiyoon kan agarsiisnu jira, barreeffamaan biroosharootaan waan adda addaatiin kan agarsiisnu jira. Akkasumas immoo teekinooloojii haala ittiin fayyadamnu soofti kooppii isaatiin kan agarsiisnu jira. Biiroon keenya dhimmoota xiyyeeffannoo waa sadi irratti hojjetee kan hojjechaa jiru. Innis misooma daandii ijaaruudha. Daandii ijaarame san immoo suphuu, kunuunsuu, eeguu waa'ee bulchiinsa qabeenya daandiiti. Inni sadaffaan immoo misooma bu'uuraalee geejjibaa fi loojistiksiiti jechuuti. Jijjiirama kanaanis amma fakkeenyaaf dhimmi bu'uuraalee geejjibaa fi loojistiksii buufata qindaa'aa konkolaataa ijaaruun tajaajila geejjibaa ammayyeessuun imaltoonni akka hin rakkanne haala ammayyaa ta'een tajaajila barbaadan gamoo gurguddaa kan qabu, paarkingii kan qabu bakkuma tokkotti tajaajila guutuu bakka tokkotti akkaataa ittiin argachuu danda'aniin misoomni bu'uuraalee geejjibaa fi loojistiksii bu'aa of danda'e bu'aa guddaa tokko jechuudha. Maaliif tokko magaalota keessatti diinagdeedha. Bakkeewwan buufataaleen qindaa'een ammayyaatti gaggeeffamu madda diinagdeeti jechuudha. Madda carraa hojiiti. Kanaaf jijjiirama kanaan as buufanni qindaa'aa gurguddaan godinaalee 4 keessatti xumuramee tajaajilaaf banaa ta'ee tajaajila kennaa jira. Daandiin amma jijjiiramarra ture naannoo kiiloomeetira 51,000ti. Amma garuu 11,000 kan ta'u ijaaramuudhaan har'a hamma baatii darbe kanatti hamma amajjiititti kiiloomeetira 61,000 fi 729 irra ga'ee jira jechuudha. Qabeenya daandiis baay'ee dabaluu qofa odoo hin taane jijjiirama kanaanis akkuma mootummaan karoorsetti karoora xumuruu marsaa tokkoffaa, karoora xumuruu marsaa lammaffaa, karoora xiiqii jechuudhaan yeroo adda addaa akkaataa ittiin bahee piroojektonni harkifatanii madda komii uummataa ta'an uummata yeroo dheeraadhaaf mufachiisan ture gurguddaa xumuraman jechuudha. Boorana irratti piroojektoota xumuraman achirraa akkuma laaltan daandii cirrachaa Silaalaa Hiddii Sololoo jira. Kanneen akka piroojektoota gurguddaa jechuudha yeroo dheeraadhaaf jechuudha. Daandiiwwan muraan itti baay'atu baay'ee nama biyya keessaa kontiraaktara biyya keessatti ijaare biiroo seektara mootummaa naannoo sadarkaa naannootti ijaaramee kan namni ajaa'ibsiifatu daandii Addeellee Sakkiinaa akkasuma riqaa guddaa isarratti illee argamu riqaa laga Ereerree abbaa meetira 180ti. Kanneen akkasii kan biraa immoo bu'aa guddaan akka biiroo daandiiwwanii fi loojistiksii Oromiyaatti argame dhimma ijaarsa riqaalee deemsa miilaa fi namootaatii fi saayikiliitiif ijaaramanidha. Isa tiraayil biriijii jedhani bara darbe inisheetiiviin kun bal'inaan kan hojiirra oole. Isa kanaafis immoo mootummaan kutannoo cimaa gochuudhaan dhaabbanni Elbaatas Itoophiyaa parsantii 20 fidee dhufe. Parsantii 80 san odoo mootummaan eeyyamuu baate uummanni kun tajaajila hin argatu. Riqaan kun immoo kan ijaaramu haalli hojii kana kan adda godhu riqaan kun kan ijaaramu naannoo daandiin hin jirre baadiyyaa fagoo lafa qilee hallayyaa bakka namni gamaa gamanaa walitti ce'uu dadhabanitti ijjannoo dhaadannoo riqaa ijaaruun lubbuu baraaruudha jedhuun biiroon keenyas kutannoon itti galee mootummaanis baajata parsantii 80 eeyyamuudhaan riqaalee 28 ijaaruuf karoorfaman keessaa yeroo ammaa kana riqaaleen 27 xumuramee guutuu Oromiyaa keessatti hojiirra oolaa jira. Amma ijaarsa kanarratti fedhiin uummataatillee baay'ee dabalee tokko madda carraa hojiiti. Riqaan kun madda carraa hojiiti. Milkaa'inni keessaa gama hojii biiroo daandiiwwanii fi loojistiksii Oromiyaatiin jiru akka cimeetti fufuuf tumsa uummataa barbaada. Qabeenyi daandii misooma daandiis bulchiinsa daandiis bu'uuraalee geejjibaa fi loojistiksii kun bu'uuraalee misoomaati. Tumsa uummataa guddaa barbaada. Tumsa caasaa sadarkaan jiranii mara barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf suphaan daandii kan ittiin gaggeeffamu inni guddaan immoo bu'aan kun dhufe suphaawwan daandiitiin bajanni duraan xiqqaan ramadamu bajanni guddaan akka ramadamu ta'e kan biraas immoo dhimmi suphaa daandiiwwanii fi dhimmi suphaa daandiiwwan sagantaa waliin gahinsa daandii baadiyyaatiin ijaaramanii sababa suphaan qabneef manca'anii komii uummataa ta'aa turan jijjiirama kana keessa labsii haaraan
labsiin bahee, dambiin bahee, qajeelfamni bahee kan hojiirra oole inni sun hirmaannaa nama uummataa hirmaannaa uummata bal'aa, hirmaannaa caasaa hundaa, hirmaannaa kutaalee hawaasaa maraa barbaada. Maaliif dhimmi isaa galii ofii walitti qabameet deebi'ee suphaan ittiin gaggeeffama waan ta'eef tumsa uummataati. Maashinaroonni immoo hojii suphaa daandii gaggeessanis qaaliidha, bajata guddaadhaan bitamu. Uummanni hundi qeerroonis, qarreenis, hawaasni hundi maashinarri kun kan isaanii ta'uu beekanii eegumsa gochuufii qabu. Ogeeyyii immoo karaa hojiidhaaf gara isaaniittis deeman immoo tumsuu qabu, si'eessuu qabu, jajjabeessuu qabu, simachuu qabu. Kan biraa immoo inni haaraan mootummaa nama xiyyeeffannoo kennuudhaan gama misooma daandiitiin ijaaraa jiru sagantaa haaraan dhufe tokko jira. Sagantaan haaraan babal'ina misooma daandiitiif yaadama haaraa, suphaa daandiitiif immoo fala waaraa jechuudhaan sagantaan walitti hidhamiinsa daandiiwwan baadiyyaa guddinaaf jedhu kan dhufe rural connectivity for food security kan jedhu sagantaa haaraan dhufe jira. Akka biyyaatti dhufe akka naannoo keenyattis barana hojiirra ooluu eegale karoorri qabame. Karoorri sun bajata baankii addunyaa fi bajata mootummaa. Bajanni baankii addunyaa 70%, bajanni mootummaa 30%. Carraa dhufe hiree uummataaf dhufe kana wal deeggarree aanaa 35 keessatti, aanaalee 35 keessatti hojiirra ooluudhaaf kan karoorfamee hojiitti galamee jira. Yoo hojjenne carraa sun itti dabalamaa deema. Kanaaf wal tumsinee, wal deeggarree, harka wal qabannee hojii kana milkeessuudhaaf hojjechuu qabna. Guutumaan guutuutti dhaamsi nu dabarfachuu barbaannu hojiin misooma daandii amaluma isaatiin hirmaannaa uummata maraa barbaada. Hirmaannaa uummata maraa waan barbaaduuf hundumtuu bakka jirutti akka nu tumsu barbaada.